Yesus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Yesus Kristos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu an karaa dhugaa fi jireenya namni tokkolleen gara abbaa kiyyaa dhaquu hin danda'u karaa kiyyaan malee jee deebise. Ergamoonni Rabbii hundi karaa dhugaa fi jireenya yeroo isaaniiti. Namni tokkolleen gara Rabbii dhaquu hin danda'u karaa ergamaa sanii hordofe malee. Yeroo Yesus sanitti Yesus Kristos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen gara Rabbii dhaquu hin danda'u Yesus Kristos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu hordofe malee. Yeroo Muusaatti Muusaan alayhi salaam karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen waan Muusaan alayhi salaam barsiisaa ture yoo hordofe malee gara Rabbii dhaquu hin danda'u. Garuu har'aan tana Yesus Kristos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti awwaan baay'ee kaniin isinitti himuun qaba. Ammaaf garuu isin baachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa isin geessa. Inni waan dhaga'u dubbata malee ifirraa fuudheen dubbatu. Inni waan dhufuuf deemus isinitti mul'isaa jira. Yeroo ammaa kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen gara Rabbii dhaquu hin danda'u yoo waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisan hordofe malee. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa fi goolabbiiti. Yeroo ammaa kanatti ilmi namaa hundi USA jiraatus, Kanadaa jiraatus, Ingilaand jiraatus, Indiyaa jiraatus, Saudi Arabiyaa jiraatus, addunyaa cufa keessa jiraatus ilma namaa har'aan tani jiru cufaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa dhugaa fi jireenya. Namni tokkolleen gara Rabbii dhaquu hin danda'u yoo waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisan hordofe malee. Kuwaan kitaabban amantii hundi ja'ani. Macaafninis kanuma ja'a. Dhugaa harkattee jirta jeetiin amana. Inshallah gara dhugaa dhuftee dhugaan bilisa sibaasti jeetiin amana. Truth and hope, inshallah, you will come to the truth and truth shall free you.